Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun sagantaa goobee sagantaa guyyaa har'aatiin sagantaa goobee tapha bara 2016 kan isiniin geenyu ta'a. Sagantaan goobee bifa bareedaa fi miidhagaa ta'een dargaggootaan artistoota bebbeekamoodhaan gaggeeffamaa kan jirudha. Haga xumura qophicha keenyatti nu duukaa bu'aa jenna. Sagantaan goobee bifa miidhagaa akkana ta'een qophaa'eeti kan jiru. Ani shimala kiyya qopheeffadhe goobee dhiichisuudhaaf qophaa'eetu jira har'a. Tole kabajamtoota jirra miidiyaa neetwork kun akkuma isin agartan akkanatti rabbirraan miidhageetiin goobee taphachaa jira. Haa ta'uutii malee nuti akka shamarraniitti immoo yeroo dhihootitti shinooyyeedhaan isinitti gabbuuna. Sana jechuun immoo yeroo qonni buqqisan akkasumas immoo taphannee tattaphasiifneetiin dargaggeessa argaa jirtan kan akkanatti dhiifneen gallu waan ta'eef turtiin keessan ammas nu faana ta'u. Akkanatti galuun hin jirtu kan har'a sagantaa bifa ho'aa fi bifa miidhagaa ta'een dhiichisaan kan isin waliin turru ta'a. Sagantaan goobee bifa miidhagaa ta'een akkanaan qophaa'ee dargaggootaan kan taphatamudha. Sirnoota aadaa Oromoo bacaqiin gannaa bahee booqa biraatti yeroo ce'amu sagantaa miidhagaa ta'een ayyaanota adda addaa kan qabudha. Ayyaanota jiran keessaa sagantaan goobee sagantaa bareedaa dargaggootaan taphatamudha. Dargaggoonnis bifoota garaagaraatiin dhiichisa weelluu adda addaatiin kan isin faana turruudha. Nu faana bu'aa shaashambaa jennee har'a goobee sirbina jechuudha. Guddaa taphachaatii ture. Odeessi osoo hin taane argaatiin ture karaa miidiyaatiin qaamatiinis mee akkaataan goobeen kaleessa ture maal fakkaata ture? Egaa goobeen kaleessa hin bareeda ture humna qaba. Goobeen kaleessa baay'ee hawaasicha biratti fudhatama guddaa qabuu fi lafee dugdaa sirba aadaa naannoo jiddu galeessa Oromiyaa kana goobeen barii birraa ergaa himuu jechuudha goobee jechuudha. Ergaa himuu jechuudha. Tapha goobee irratti tapha goobee irratti goobee goobsan malee kormi naadu si malee waan biraa yaadu birraadhaan jechaa jechuudha. Bacaqii gannaa rakkoo dukkana dhoqqee san rakkoo keessa baatee birraan si bari'uu gammachuu kan ittiin ibsattu nama qofaaf odoo hin ta'in sa'aaf namaan birraan bari'a. Birraan gaafa bari'u nama qofaaf miti horiif illee akkasuma. Horiin ganna dhoqqeedhaan rakkachaa ba'e birraan gaafa bari'u gabbata. Itti tola. Marga dheeda. Ganna dheeduu danda'u akka garaasaatti bakka garaasaa ciisuu hin danda'u akka garaasaa deemuu hin danda'u namni illee akkuma kana. Goobeen namaafis sa'aafis in sirbama. Goobeen birraan bari'uu kan ittiin ergaa hawaasni walii dabarsu gammachuu kan ittiin ibsatu jechuudha. Mee ayyaanota gurguddoo fuuldura keenya jiran keessaa ayyaanni goobee ayyaana tokko ayyaana dargaggoonni itti arganii madda gammachuu isaanii itti ibsatan ta'uu nu kaastee jirta. Mee ayyaanni goobee kuni taphni goobee dargaggootaan taphatamu kuni kaleessa laafaa ture akkuma argaa turre akkuma kaaste har'a mee sadarkaa kanatti jira. Egaa goobeen duraan baay'ee jabaa ture. Baay'ee jabaa baay'ee bareedaa laata bareeda ta'een kan kabajamaa ture. Ammatti garuu laafaa jira. Laafina isaa sana waan arginee fi gareen artistoota walitti dhufnee maal gochuu qabna akkamitti waan kana dhaloota dabarsuu qabna yoo xiqqaate sadarkaa waan kun rikkardi ta'ee dhalootaaf darbuu danda'utti akkamitti gochuu dandeenya waan jedhu ka'umsa kana qopheessine wanti kun har'arratti nu harkaa laafeera baay'ee laafeera nuti immoo laafuu waan kana baay'ee nu dhukkuba akka dhuunfatti anas na dhukkuba akka dargaggeessa Oromoo tokkotti akka immoo garee artistoota Oromoo kanatti nu dhukkuba maaliif waan bareedu waan keenya aadaan ofii
hammayyummaan aadaa ofii qabachuu hammayyummaan aadaa seenaa ofii dhalootaaf dabarsuu kunuunfachuu itti boonu malee hammayyummaan magaalaatti galuu miti hammayyummaan magaalaatti galanii uffata magaalaa uffachuu miti. Kanaaf waan kana teenyee mari'annee waan kun yoo xiqqaate dhalootatti darbuu qaba dhaloonni immoo arguu qaba artistiillee taanu waan baay'ee hojjennee keessa dabarru kun immoo waan nu bareechu waan nu dagaagsu waan hawaasa fuulduratti mul'isu waan ta'eef waan kana dhalootaaf dabarsuu qabnannee wal mari'annee akkaataa kanaan qopheessine jechuudha. Hayyee ulfaadhu bilisummaa sagantaa miidhagaatu jira mee gara fuulduraatti maal ta'uu qaba jettee yaadda goobeen kun akkamitti babal'atu qaama keessattuu qaama mootummaatiin akkamitti jajjabeeffamuu qaba jettee qaama mootummaatiinis haa ta'u hawaasni kun waan kana kunuunfatee sadarkaa addunyaatti akkaataa inni itti beekamuu danda'u feestivaalli garaagaraa qophaa'ee akkaataa akkuma ashandiyyee akkuma ayyaana kaan ximqata masqalaa maal kana aadaan kun sirni goobee dagaagee lafa qabatee akkaataa itti sadarkaa yuuniskootti galmaa'uu danda'u irratti Oromoon hojjechuu qaba dargaggeessi Oromoon hojjechuu qaba mootummaan hojjechuu qaba qaamni kamuu hojjechuu qaba ani Oromoodha namni ofiin jedhu waan kun waan kooti namni ofiin jedhu isa dhukkubuu qaba duubatti hafuunsaa dhabamuunsaa dhokachuunsaa isa dhukkubee waan kana dagaagsuu guddisuu irratti namni kamuu ilmi Oromoo kamuu waan kanatti hojjetee guddisuu qaba yaadaan. Haa ta'u ayyee bilisummaa ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Hundumaa ayyaana ulfaadha. Heeboke 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 baga ayyaana masqala nagaan geessanii baga bataqee gannaa baatanii booqa birraa nagaan geessan baga wajjumaanuu geenye mee ayyaanni goobee birraa bacaqii gannaatirraa gara booqa biraatti yeroo ba'an kan kabajamudha mee ayyaanni kun ayyaana akkamitti mee gabaabsinu ibsi goobeen ayyaanni kun ayyaanni Oromoon itti beekamu ayyaanni masqalaa hayyee goobee taphachuun illee anuma Oromooti hayyee kananneetti qophoofnee itti dhufu hayyee mee ayyaanni goobee kun kaleessa akkam ture har'a hoo maalirra jira gara fuulduraatti maal ta'uu qaba jetti kaleessa illee baay'een beeknu har'a garuu fooyyessaa jirra hayyee fooyyessaati hayyee uummata Oromootitti agarsiisuu qabna innee baana hayyee mee goobeen kun eenyudhaan taphatama ulaagaan inni guutuu qabu hoo maali goobee kana taphachuudhaaf ulaagicha garuu addaan baasee beeku hayyee ulaagaa garuu goobeen an taphatamu shimalli fa'aa ulaagaa miti amma ulaagadha shimalli ulaagadha shurraba akkana uffachuun ulaagadha hin gunneen amma ulaagaa goobee hayyee mee ayyaana goobee kanarraa maal hubatta maal ta'uu qaba immoo jetta ayyaana kanarraa walitti dhufuusa argannaa seenaa keenyas seenaa kubesan daraarsuuf karoorfannee kaanee jira. Heeboke galatama. Heeboke 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 galatama. Booqa birraa nagaan geessaniin isiniin jedha. Wajjumaanuu baga geenye. Hayyee mee sagantaa goobee tapha goobeetirra jirra sagantaa tapha goobee kana sagantaan taphni goobee kun yeroo akkamitti taphatama yeroo birraatti taphatama birraatti yoo deebine masqalas ga'uu waannu birraatti naannoofnaan goobeenuma taphatama goobeen kun mee kan taphatamuuf maalidhaaf birraadhaaf bacaqii gannaa baanee booqa birraatti caa jirra jechuudha mee namoota akkamitti taphata goobee namoonni jaarsis waxaatiinis uma taphata inuma taphata mee goobeen kun mallattoo maaliiti aadaan kun kaleessa akkam ture har'a hoo maal fakkaata egaa aadaan duris goobeen birraatti waan deemnuuf egaa dukkana gannaati gara birraatitti ceene sangoonnis marga jiidhaa nyaatu goobuu qaba waan jedhu kana qeerronis hojjetaa ture maal jechaa ture keessaa ba'ee amma birraa kana walitti dhufee taphatee wal gammachiisee egaa qeerronis hin goobaa kormis hin goobaa jechaadha gammachuma birraa ibsuu jechuudha. Mee maaltu isinitti dhaga'ama sagantaa goobee kanarraa guyyaa har'aa? Guyyaa har'aa kan baay'ee namatti tola kinoo kanatti qeerroo walitti bahee taphachuun laftis xooraa deemaa egaa gammachuun namatti dhaga'ama kaa. Gammachuun namatti dhaga'ama mee gara fuulduraatti sagantaan
ayyaanni goobeedhaan kabajamu kun garamitti haa ce'u mee kana caalaa akkamitti akka bal'atu mee maal dhaamte? Jarri inni itti ce'u beeksaayi. Birraa masqalatti hoggaa deemnu gaafa masqalaa bakkeen goobeen jammaramullee iddoo qaba. Safuun inni qabu guutumaan guututti dhiibamaa tureera garuu deebi'uudhaaf kiloo agarsiisaa jira jechuudha. Qeerrooni iddoo qaba. Iddoon goobeen itti jammaramu yookaan ganda abeluu kan jedhu abdaariin hin jiraata. Kanaaf abdaariirra deemee qeerroo wal arguudhaaf ganda eenyuti ganda eenyu kan jedhu bakkee safuu qabu bakki itti safeeffatan jira abdaariin jechuudha. Kanaaf achirratti kan taphatamu amma agarsiisaa jennu malee iddoo safuuti itti deemna natti fakkaata. Baay'ee dhaqaa jira. Ulfaadha galatooma ayyaana gaarii. Guru kan isa dhufe saaki saanka.
Ditina marmidu fe sakisanka. Kamagari sadu fe sakisanka. Nubeto tena du fe sakisanka. Gandara sameto du fe sakisanka. Ditina kabudu fe sakisanka. Akarasa echo du fe sakisanka. Yore, 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 boka to boka, tole boke, duru bala, le tole shore, duru kanisa, le tole shore, itina marmi, le tole shore, kamagarisa, le tole shore, le tole shore, le go to boka, le tole boke, le tole boke, le tole boke, le tole boke, daru bala. Tole boke, guru kanisa. Tole boke, itina marmi. Tole boke, kamagarisa. Tole boke, boka tu boka. Tole boke, naga hameto. Tole boke, matola kapu. Tole boke, karasa echo. Obe. Lego bambale korbinadu. Egago absiala fadi aballo simale kambira yadu. Egago absiala fadi aballo gare adabatala. Egago absiala fadi aballo alamin takkamasgala. Asase, asase. Rabe Samaya, Asase, Yusum Barata, Asase, Murbake Rabe, Asase, Indunkalata, Asase, Rgage Samaya, Asase, Maskala Burra, Asase, Singa Dibute, Asase, Singa Dabarte, Asase, Bala Kamalte, Asase. Male gorminadu. Malati male amirayadu. Gobe malo fake gabakolani. Gobe malo jalagai talwarani. Gobe malo matkalligeti abirran. Gobe malo badaya garu majirran. Asase, asase, irabari, asase, afairesa, asase, inusingesa, asase, ikiramanyu, asase, abafardeni, asase, sosialafo, asase, Ratu thole, asase, bukeo fale, asase. Raftare, yabole ko dargage samaya. Raftare, yabole ko yagota siwaya. Raftare, yabole ko kale sumakale. Yadare, yabole ko yagala sisale. Raftare, yabole ko dargage sabichu. Raftare, yabole ko yagota sabulchu. Raftare, yabole ko dargage sabichu. Raftare, yabole ko yagota sabulchu. Raftare, yabole ko roni gamboji. Raftare, yabole ko yare dugomare. Raftare, yabole ko ofilo lambetu. Raftare, yabole ko maskani gorade. Asase, rabari, asase, Recha, asase, inusinges, asasa erobe, arfa asuma roba wani baran. Asasa erobe, arfa asuma roba wani baran.
dhufe ammas sifaan dukkaaneessaa magaalee diyyaa ammas malee korminaaduu. Yadu Gobe malo lingore gadingore malo dube kandale jajarre asase asase malamuri asase Sabote, asase, asoso bijanan, asase, akkadi dugote, asase, odolcha fardike, asase, alla jalareda, asase, sukumina nyadu, asase, akka samareta, asase, sagaleke, gobe, malo, gobe itirerasi. Gobile ya jal ke se farda belasi asase asase ni shukami asase rosalalu asase kafairech Hayyee baga ayyaana bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa nagaan geessan isin jenna. Baga hojjumaa nu geeyyiin jedha. Mee maqaa keessanii fi haala eeriyaa kanaa toottiseen dura maqaa keessan irraa kana maqaa keessan. Maqaan kiyya Abbuu Baqqalaa jedhama. Hayyee. Dur maal ture sitti fakkaata qe'een kuni? Hayyee. Manni akkatti baay'atee jiru mana tawwassanii jira goojjooyti jira. Goojjoo suni farsoo haraqee minamina keessatti nagadaa ture. Hayyee. Ijoolleen keenya warra Roomaa hin qabne wallisoodhaan dhufanii na biratti gijima sanii jammaranii dukkaanii meedaa kanarra dhaabanii dukkaanii keessatti filannoo fi kaasittii ofii yoonadhaan marrasifatan. Oduu akkas jedhanu aduu kaanitti hiriyoonni ijoollee warri keessaa jajjabdoon akki wanna tokko galma tokkoon ijaarii ከተማ kana kecha አካባቢ kanarraa አካባቢ finneeti mana keessatti boqonnuu qabnu manuma keessatti illee ol geenye mari'annuu qabnu jedhanii shimee fi mogoroo tu wanna kana qaali nagalchanii tan aduu oggaatitti ijaaree kinooti kannaan jettan adaraa sinarra goota sun ani ijaaree sanitti tarakkate. Mee waa'ee eeriyaa kanaatti nama manni kee gibbiin kee gaafa ilaallu kondoomiyeenii gidduutti kan argamu magaalaa Finfinnee naannawaa Booleetitti kan argamu yeroo itti qonnaan bulaan hundi irraa buqqee godaanutti ati dirree kana bal'aa kana qabdeetti bifa miidhagaa kanaan goojjoo durii aadaa durii fakkeessitee ijaarteetti kan jirtu. Mee ati lafa kana hin dhiibamne moo akkamitti nagaa ammaa qabdee taa'uu dandeessu? Dhiibamee jira maal ture fakkaatee akkuma waaqa godheetti akkuma hixaa waaqayyo taa'inaan jedhee dirree kanatti gisee lama sadii kaatan jedhee turani waaqayyo immoo kaa'inaan jenne lafa baay'ina irraa fudhata lafa hedduu warra kiyya naa kenne gifaadhu karaa kaarii 50 ta'a kanarraa fudhatan waaqayyo jedhee immoo asitti kana boota kana gisee lama sadii kaatan jedhu luuxiin kun luuxii kanaan booda namuu simti dubbanne eriyaa kana ergasii galma kana ergasii ni ijaara. Okay. Galmi kun galma miidhagaa iddoo boqonnaa dargaggootaa iddoo boqonnaa Oromoonni dhufanii itti wal ga'anii sagantaa miidhagaa kana gaggeessaa jiranii har'a immoo goobeen sagantaan gubaa dabalatee gibbii keetitti qophaa'ee dargaggeessi artistoonni hundi namoonni bebbeekamoo hedduu asitti argaatiin jirra. Mee maaltu sitti dhaga'ama? Faara dastaa በጣም itti dhaga'ama. Dastaa walii በጣም itti gammade. Hayyee. በጣም itti gammade. በጣም itti dasna'ede. Isaanis waaqayyo akkanumatti nama barana bicha mati nama egeresa jinyo taphateetuma waaqayyo le biyya keenya tokkummaa nu haa kennu nu godhen jedha kana dabarsa barbaada. Mee gubaan magaalaa Finfinnee keessaa miti baadiyyaa irrattuu baay'ee sagantaan daamara gubuu kun sagantaan goobee taphachuu bashannanoonni wantoonni akkanaa kun sadarkaa baadiyyaatittuu baay'inaan hin mul'atan. Garuu magaalaa keessatti akkanatti qopheessiteeti kanatti argamtu. Mee kana wal qabsiisee waan xiqqoo nuti. Kana maal sakkaate isaanumatti hiriyoonni kiyya jiraatanii na jajjabeechanii waan akkanaa kana nu wajjin jiru nu wajjin lafaa jirta nu cinaa dhaabbachaa jirta. Har'a immoo dhumnees cinaa dhaabbanne qe'een kun akka mul'atu Finfinnee keessatti Oromoon jira jedhaniitu nu argasi wanna kana nu qopheessitan dasneedha maaf handida ittan gammada koottai qobbata sinee gadatan jara kana irratti yaa.
Haye, mee sagantaa goobee akkamitti ilaalta? Atis miira fuula dargaggeessatti sirraa mul'ata. Gargadaa moojummaa yookiin gara jaarsummaatti hin dhaqne. Mee goobee akkamitti ilaalta? Ati goobeen siif maali mee? Goobeen በጣም ይትገማና ማስፈካተ ጎቤ ከንደሙ አካከ ይገት ወጣት ይፉን ደም ወጣት ደማ ወጣት ጎቤ ከነ ወደሙ ማለት ይትገማና እኔና ከነከነናፊ አና ሞራ ጎቤን አከቲ ጀሪ ኩን ከነ ካካሴ ቶ ጎቤ ከነ አንዱር ራፋተ ደሙሳ አና በጣም ይትገማች በጣም ይተደስነ በጣም ይተኔ ማለን ድባዳ ጀቻሮ ሊጎ ሚራ ገመቹት ሲት ረጋበች ሜ ዳመራ ጉቡ ዳፈ ቆጵራ ጅራ ሀሊ ዳመራ ኩኖ ሜ ወንጥ ራቢክቶ አካ አዳ ዱሪቲ ወልቀብሲሲት ዳመራ ማለት ፈካተ ቡሄራ ጫልቀበማ ቡሄራ ጫልቀበማ ቤተሰዋ ቡሄራን ቀበ ቡሄራን ቀጠለ ዘመን ለወጫ ደማ ዘመን ለወጫ ሰመጅ ወነዳ ቡሄ መጀመራ አንድ ማለፊ ቡሄ ወጣትን ከንቲ ገመዱ ከን ጎቤት ተባታል ዱሪ ጃቤ ወጣቱ ኬኛ ጎቤ ተባቴ ጎቤው ተባታይ ራወታ መሰካተ ብሪ ሰበሰበኒ አላፊ ተኮን ጎደተኒ አላፊ ሰነዱ ጎቤ ሰን ተባታይ ራወታም አዱ መስቀል መስቀል ቤዝ መስቀል በሪ ወጣቲ መነ ወጣቲ ማኒ ፉል ማለት አይተቀላታኒት ጃርሳ ቢያ ያማኒ መንጉዶ ቢያ ባገዳ ያማኒት ኤቢፈታኒት ኦላ ወረት ያተን ስሙ አኮባ ጃላሌ ነማ ከቻ ሳኒ ዋይ ጀባ ጎድ ሃኖላ ከነ ፍሌ ዋን ጀባ ጎድ ኡብሳ ያማኒ ኤቢፈታን ጎቤን ከነቀባ ሜ ሀሊ ዳመራ ካ ዱራ ዱምኒሳ ማልቱ ቆጳ ዳመራን ኦሶን ጉበሚን ዱራ የሮ ጉበሙ ዳፍ ደሙ ወንቶኒ አካ አዳቲ ቆጳ አኒ ጅሩ ሜ ማል ቆጴስ ተነማ ዳመራ ከነ ጉቡ ዳመራ ከነ ማል ቆጴችን ሰካተ ዳቦ ቆባ ዳቦራን ሞ ሚጁ ጣጂ ፈርሶ ከዛሞ ማድን ያታ ማድን ዳዳ ወጅን ጣባን ረጎዳም ከነቱ ያታ ማዳን ነው ጉባረት ሃየ ሜ አመካ ገራ እስርና ጉቡት ደማ ጅራ አካ ወሊ ገላቲቲ ወንቲ አቲ ሐዋስ በልዳ ዳፍጣምቱ ጎቤ ፊ ጉባዳ ወልቀብሲሴ አካ አዳ ኦሮሞቲቲ ኦሮሞን የሮ በጨቂ ገና በቦቃ ብራቲ ባው አያኖተ ጉርጉዶ ቀባን ከሳ ጎቤ ፊ ጉባን አያና ኢጆዳ ሰንቲ አንሰ ኢሬሰቱ ዱፋ ጅራ ሜ ቆጲ አከሚ ሃጎዱ የታ ሐዋስ ኦሮሞቲፍ ማላም እናለን ጀለስተካተ ዋቃዩ እጪ ገንዳ ባሴ ከነ ጉንጉማኑ ባሴ ካናኑ ገ ኡመተ ሁንዳፉ ቶኩማ መጀመሪያ ናሙ ቶኩማ ሲና ያከኑ ቶኮታ ገረገረን ብትናና ወ ቶኮታን ኦሊ አላገለኒ አከ ቶኮናታ ተንጀዳ ከነመረሞ ወራ ሆራ ካናኑ ገ አክን መት ነሞጂን ተባቴ ነሞጂን ገመደ ብራት ባኑ አጎዱ አየ ኡልፋዳ ያዳ ነው ከነተነስ ገለቶ ማለት አየ አጎቢሌ ቶ ኢራና ዋሻምቢሌራም አጎቢል ሄ maskala gobe irajana sigigate gobe atakamina chigeche birra gota kamani jibate gobe zangi kallo dalga galchi gobe barabarani mane lo kana goti asa le warabo Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya amma sadarkaa gubaatirra jirra goobeen akkuma dubarra taphachaa alarra taphachaa dhufne amma immoo sagantaan gubaa gaggeeffamee qeerroon dhiichisarraa kan jiru sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira ammallee nu duuka bu'aa jecha sagantaa keenya nu walqabsiisee manguddoo tokko bukkeetti affeerradhee kan hin qabu sanaanis wal qabatee dhimmoonni goobeen maal fakkaata haalli tapha goobee
eessarraa ka'ee eessarratti xumuramaa haalli isaa maal fakkaata kan jedhuu fi dhimmoota daamaraatti wal qabatee waan tokko tokko isaan kan dafanta baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa geessan. Amiin baga wajjin nu baase. Hayyee mee bacaqii gannaatirraa gara booqaa birraatti gaafa dhufanii sirnoota hedduutu jira. Sirnoota san keessaa goobeen taphni goobee sirna tokko mee taphni goobee kun maal fakkaata? Egaa maqaan koo Hayyoo Hordofaa Damisseen jedhama. Abbaa Gadaati. Abbaa Gadaa safuu bakkee kana Tuulamaati. Ilma Tuulamaati. Bakkee Tuulamaa kanatti egaa sirni goobee haa jedhee duudhaa keenya seera Oromumtichaa seera waggaa 150 duubatti nu yalaa kufaa ture nu yalaa caccabsaa ture oonyu kan balle badaa ture sanarra seerri keenya nu deebi'ee duudhaan keenya kun masqala mootii ayyaana isa bacaqii gannaa birraa taliila birraa arjaatti baatanii jabaabotti baatan jedhanii irreecha fudhatanii goobeen irreechi margaa si magarsaa jedhee buhee irraa kaasee masqala irraa kaasee masqala waggaa fixate egaa hundumaa eebba waliin eebbifannee waggaa isaan dhufanii birraan masqala ijabaab daamaraa baddaatti waggaa dhufan manguddoo eebbifatanii ijoollee too margi sanyiin marga karraan marga buliin marga bulmaatan marga ijoolleen tun ijoolleen geettiin geenye geettiidhaan isin haa ga'u bakkee abbaan keechan isin ga'a bakkee haati keechan ga'a guddadhaa margaa jedhee manguddoon eebbiseet xaadiqii cabsee fi irreecha irraa fudhatee waan seeraa kennaaf mijuu guutuu kennaaf maaddii guutuu xaadiqii guutuu kennaaf xaadiqii san cabsatee mijuu fudhateet waan seeraa qabu immoo irraa fudhata seera jedhee eebbiseet eebbifateet warra sanirra abbaa sanirra eebban biraa gala. Mee goobeen maaliif taphatama? Goobee wanni taphatamuuf goobeen seera Oromtichaa baddaa duudhaa Oromtichaa baddaa ganna bacaqii baga nagaan baatan jedhanii waxxaatiin gadi ba'ee akkuma qaammen deemtu gadi ba'a gadi ba'eet wagii ofii tolfatee seera ofii tolfatee gadi ba'a yoo ba'u kana waxxaatichi kun nama waa hundaa hedatu wanna hundumaa hedatu rabbi argataa dachee argataa samaayii argataa tulluu argataa yaa ilma koo sanyii margi karra margi jedhaniin eebbifatan yoo eebbaa deemu kana gaa goobee kana yoo eebbifatu goobee kana yoo argatu goobee kana maallaqa kana walitti guuree masqalli waggaa ba'ee raawwatu manguddoo beekaa yaammatee bakka kooticha keessatti mana ijaarratee raawwatee achitti wal ga'ee korma dhiyeeche abbaan eebbisi ayyan eebbisi abbaan eebbisi egereen na haa ga'u sanyii na haa beeksisu karra na haa beeksisu jedheet magarsa jechaadha lafa kan margu san ijoolleen teenya sanyiidha jechaadha goobee kanaan beekamu. Mee goobee akkuma argaa turre goobee dhiichisaa dhufanii asitti immoo sirna gubiisa daamaraatti mee daamaraadhaan wal qabatee sirni gubiisa daamaraa kun maali? Oromoodhaaf ganna bacaqii baga nagaan battaliila birraan ifaadha ibsa sanyii ifa karraan waa kennu sanyiin waa ibsu karran waa ibsu jedha goobeen inni goobee olii gadi sanyii keenya cabsee olii gadi deemee taphatu katamaa keessa deemtu amma dhaamsumti inni dhaamsinuufu nama ijoollee teenya goobeen galgala taphatu goobee galgala goobeen seerri goobee galgala kan irreechi margaa siima kan deemee maallaqa guuru kun seera Oromoo cabsaa seera Oromoo balleechaa isaan irreen akka nurraa dhaabbatan amma kan jiru seerri keenya kun masqala kana baddaa ibsaan masqala sanyii ibsa karra ibsa minaan sanyii ibsee raawwatu immoo kan jala achi midhaan keessa dhaabbata ija bitaa ija mirgaan nurraa cabsi jedheet kan daamaraan ibse kana muka daamara dhaqee midhaan keessa dhaabbata ibsaa sa'aa ibsaa namaatiin nu bulcha maranaatiin nu geechee gereen nu gee sanyii daddagaagsiin nu hambaasin biraan nu soorata hamaa nurraa qabi jedhan masqala san waggaa ibsatanii raawwatan barii okolee dhaabbatan okolee seeraa dhaabbatanii hooyaa mucumaa goobee taphatu santu okolee dhaabbatee eebbifata. Dubartiin hin eebbifattu. Abbaan mucaa okolee siyaa marmaartu sanyii siyaa dhaltu karri siyaa horu jedheet qincee saniin okolee dhaabbatee waggaa horiidhaa ol galu eebba kana eebbifataa jecha. Mee sagantaan gubaa booda wantoonni taasifaman asitti kinoo akkuma argaa jirru mijiin qophaa'ee jira maaddiin qophaa'ee jira mee isa wal qabsiisati dhimmoon seremoniin kun maaliidhaaf qophaa'e? Kun egaa wanni qophaa'eef akkuma duratti duraan dursee siin jedhe kana waggaa taphatanii ibsanii raawwatan. Waxxaatonni kun ol deebi'anii manguddoo kanarra eebba fudhatu. Maaddii qammasu mijuu dhadhamatu ijoollee mijuudhaan bulaa guutuu sa'aa guutuu namaatiin bulaa sanyii argadhaa karra argadhaa bobbaa argadhaa gala argadhaa jedhee manguddoon eebbisa mijuu kanarraa qammafataa jecha. Haa ta'u ayyee ulfaadhaa yaada nu qoddaniif. Egaa isinis naa jiraadhaa sanyii kan barana facaafanne egeree nama facaafatu nu haa ga'u kan barana hin geenye egereen nu haa ga'u ilaali ganna bacaqii gannaa nagaan nu baase taliilli birraan harjaa birraatti nu haa baasu erga tokko nu haa bulfatu biitti biyya nagaa nu haa ta'u ijoollee too sanyii argadhaa karra argadhaa inni isiniin jedha isinis. Ulfaadhaa. Farda gurraacha asaase dhimma gadhiisa asaase gurraacha asaase kalabari asaase.
Ufala. Ufala. Dullachin waa mar'atu, kormin haa baroodu, xinnaan nu haa guddatu, guddaan nu haa bulu. Egaa biyya keenya nagaa haa godhu. Birraan booqadha, daraaraadha, daraaratti nu baase. Waaqa galannaa ga'u, waaqa galannaa ga'u. Waxaatii taphatee, qeerroo taphatee, birraa booqaa ayyaana masqalaa agarsiise kana hoggaa hoggaan isaan haa ga'u. Hoggaa hoggaan isaan haa ga'u. Birraa kana immoo aadaa Oromoo birraa kana agarsiisuudhaaf kan kana walitti qabe immoo fayyaa isa haa godhu, fayyaa isa haa godhu, jabeenyi isaa haa dabalamu, qabeenyi isaa haa dabalamu, kormi isaa haa baroodu, dullachi isaa haa marratu, biyya keenya nagaa haa godhu. Bakka hamma wal muufatee haa araaramu, wal muufatee haa araaramu, hankaraarraa gore karaattaa qajeelchu, hankaraarraa gore karaattaa qajeelchu, hankaraarra jiru karaarruma haa laabbatu. Egaa moraa irratti moraan haa du'u, moraan haa du'u. An jennee hanqanne guutuun baraa itti haa guutu. Duubni nagaa haa ta'u. Nagaa nu haa bulchu. Biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu. Kunoo ayyaana kanallee ayyaana milkii nu haa godhu. Dargaggeessa keenya aadaa kana akkasumatti kunuunsee qabuudhaaf as jiru kana akkanumatti nama aadaa isaa ijoollee ittaanutti dabarsu isaan haa godhu. Biyya keenya biyya nagaa haa godhu. Dhaltiin haa hortu. Fardi kooraa keessa haa bulu. Qotiyyoon qambara keessa haa bulu. Fardi kooraa keessa haa bulu. Haffalatu haa dahu. Biyya keenya biyya nagaa haa godhu. Aadaa keenya kana nama kunuunsee dagaagsu nu haa godhu. Nullee akkanumatti waliin nu haa jiraachisu. Biyya keenya biyya nagaa haa taasisu. Akkanumatti nama egerellee deebinee waliin aadaa kana kabajnu nu haa godhu. Sinillee bakka dhuftanitti hunda keessanuu nagaa keessaniin gara qe'ee keessanitti nagaan sin haa deebisu. Maanguddoo nurra haa bulchu. Xinnaa keenya nu haa guddisu. Anani wallaale Waaqayyo itti haa guutu. Gadaan roobaa gabbina. Anati jette tolaadha, tolaan biyya haa ga'u, hamaan diina haa ga'u, biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u, maseenni haa deessu, deessuun haa of galtu, wallaalan haa beeku, beekan haa fulla'u, xiqqaan haa guddatu, guddaan haa bulu, karri kan abbaa horee haa ta'u, ilmi kan abbaa dhalchee haa ta'u, biyyi kan abbaa biyyaa haa ta'u. Kan wallaale waa inni karaatti haa deebisu, nama mufatee manaa bahe rabbi nagaa fuula ifaadhaan birraan booqaa jechuun ifa jechuun immoo mallattoo uummata kanaati. Rabbi mufataa araarsu, mufataa lamaan rabbi walitti araarsu. Biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u. Haa sodaatan bakakkaadha, waan rooba keessa dhufu bakakkaa rabbi nu haa lagu, rooba bishaanii rabbi nu haa roobsu. Roobni marga haa magarsu, margi saawwan haa furdisu, biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u, hawwallaale haa beeku. Yaa Rabbi, yaa Waaq, yaa ayyaana Oromoo, Oromoon duruu waaquma kadhata, waaqumarraa kadhatee argata. Biyya keenya nagaa godhi, lafa keenya nagaa godhi, nama keenya nagaa godhi, loon keenya nagaa godhi, muka keenya nagaa godhi, saanama keenya nagaa godhi, qilleensa keenya nagaa godhi, guddaa keenya nagaan bulchi, xiqqaa keenya nagaan guddisi, wallaalaa keenya nuu beeksisi, han dogoggorarraa nuu deebisi. Gadaan gabbina. Kuma dhibba tokko. Kennaa goobee.
Naufalcha. 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 Waan nagaan olle nagaan nama bulchu. Amaa nurraa qabu. Tolaa nuttaa qabu. Kinoo qeerroo kara nurraa bulchu. Kinoo goobana hoggaan isaa naa ga'u. Haamtuu irraa qabu. Nama egeree akka ta'e bifatu isaa naa godhu. Addaan nu baasin. Nullee warra jaarsa waan achiin nu haa ga'u. Nama akka ta'e bisu nu haa godhu. Maqisi keenya illee argaa nu haa bulchu. Nullee jalatti nu haa bulchu. Kinoo akkatti dasii gara seeran deemani goobeen akkatti deema. Goobee dhugaa isaanii haa godhu. Haamtuu irraa qabu. Inoo akkumatti illee nama mucaa kanallee egeree namaa asitti eebbifatu haa godhu. Haamtuu irraa qabu. Qe'ee milkii haa godhuufi gadaan kuufaa gabbina. Noofalcha, noofalcha, noofalcha. Nooru bari barraaka kormaatu fi biiftu gara saddeeti. Salaata biiftu gallisaa yaa gallisoon isaa hayyaa abrumaa guraa jiddaa fincaantuu lama sadeeni sagaltama gabraa sagalan boorana. Waaqa ciicoo gurraachi garaa garbaa leemmoon garaa taliilaa guyyaa nagaan oolle halkan nagaan nu haa bulchu. Biitti biyya nagaa nu haa ta'u. Biyya nagaa nu haa godhu. Mangistiin algaarra haa bulu. Eebbifataan wadabatti nu haa bulu. Qotiyyoon qambaraa nu haa bultu. Saattiin okolee nu haa bultu. Fardi gooranatti nu haa bulu. Ilmi abbaa haa beeku. Abbaan ilma nu haa beeku. Rabbi samaayii nu roobee dachee nu haa magarsu. Harcaasee afaanitti nu haa laatu. Affacaafne daddagaagiree nu haa margu. Hambaa simbiraan nu haa sooru. Soorata hamaa nurra haa qabu. Biitti biyya nagaa nu haa ta'u. Biyya nagaa nu haa godhu. Erga tokko nu haa bulfatu. Waasitti argamta waasitti kinoo. Ilaali birraan harjaa goobeedha goobee dhugaatii waaquumaa ganama waa inni safuu ganamaa simbira nu haa dhaabbatu. Ijoollee simbira nu haa dhaabbatu. Hangeettiin keenya geettii haa ga'u. Hangeettii ga'e irratti haa kennu. Dhibamaan dhibee haa maaramu. Rakkataan rakkoo haa ba'u. Beelaan beela haa ba'u. Akka nu jenna Rabbi haa jedhu. Gadaan Oromoo jiituudha. Uummanni Oromoo jiituudha. Safuun Oromoo jiituudha. Nu haa jiisu. Nu haa jiisu. Samaayii nu haa roobu. Dachee nu haa magarsu. Nama walii nu haa godhu. Nama wal beeknu nu haa godhu. Nama wal eegnu nu haa godhu. Nama wal gabbifatu nu haa godhu. Nama afaan walii beeku nu haa godhu. Akkatti miidhagdanii miidhagasaa miidhaga namaa nu argadha. Miidhagasaa miidhaga namaa nu argadha. Horii hormaata argadha. Bulii bulmaata argadha. Sanyii argadha. Karra argadha. Bobbaa argadha. Qeen kun qee jiidhaa haa ta'u. Qee alamiinu haa ta'u. Qee sisaayinu haa ta'u. Mucaan nu haa argatu. Mucaan nu haa argatu. Faanni teenya jiituu haa taatu. Ganaan teenya warqii haa taatu. Arrabni teenya arraba dammaa haa ta'u. Ilaali waa dhuftan nagaan nuu gala. Bobbaa gala baddaa nu haa dhaabbatu. Galli bobbaa haa beeku. Akka nu jenne gadaa shanan haa jedhu. Akka nu jenne odaan nabeenu haa jedhu. Akka nu jenne uuman ganamaa haa jedhu. Akka nu jenne safuun ganamaa haa jedhu. Ilaali wal bira nu haa bulchu. Oolchee nu haa bulchu. Afaan tokko nu haa godhu. Eebbifnee Rabbi haa ga'u. Dacheen baatto nu haa baattu. Eebbifataan nama haa ta'u. Barsiifataan Waaqayyo haa ta'u. Biitti roobaa nagayi. Gadaan quufaa gabbisa. Namanu kenne wa kendere wa kendere namanu kenne wa kendere kotiyo tindi sa kendere dalti darabe sa kendere gotara dilbi sa kendere ilmo rat ilmo sa kendere Goftadan mamiga amaraga kuno dume sasari kuno gange abata kuno tae farada kami kanyane sumajirti kuno tattavadirti ti bollo gadi bagesa dita itti javesa namanu kenne kayo kenni kotiyo tindi kayo kenni ni gotara dilbi kayo kenni namanu kenne kayo kenni ni gotara dilbi
Kuno amma nagaa. Dhugumaa silaa tamma migaa. Kuno amma nagaa. Dhugumaan jedhee teechuma jira. Kuno achirra jira. Adaraa waaqaa teechuma jira. Kuno achirra jira. Dhugumaan jedhee teechuma jira. Kuno achirra jira. Adaraa dhugaa maali uffata? Kuno kabba uffata. Dhugumaan jedhee maali uffata? Kuno kabba uffata. Adaraa dhugaa maalin dubbata? Kuno waaqa dubbata. Dhugumaa silaa maalin dubbata? Kuno.